Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu biraattis qabannee dhufneeti jirra. Har'a Apiriil 12 barri 2023 oduunis gama Suudaan kana kan ilaallatu ta'a. Suudaanitti nama ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii Suudaan jiru du'aan doorsisa to'annoo jala oolchuu Suudaan dubbatteetti. Viidiyoon naanna'aa jiru tokko akka agarsiisutti namni tokko sagantaa uummata kaartuum keessatti qophaa'e irratti fatwaa ergama UN akka ajjeesu hayyamu gaafachuu isaa agarsiisa. Nama ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii Suudaan jiru du'aan doorsisee to'annoo jala oolchuudha. Maddeen akka Al-Arabiyaa fi Al-Hadas akka mirkaneessanitti aangoonni Suudaan nama ergama UN gara Suudaan jiru Voolaar Pereetis ajjeesuudhaaf doorsisa to'annoo jala oolchuu isaanii mirkaneessaniiru. Ergamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Suudaan jiru waamicha ajjeechaa itti gaafatamaan ergama kanaa irratti aangoonni tarkaanfii seeraa akka fudhatan waamicha dhiyeessee ture. Dubbii himtuun ergama kanaa Maayii Yaaqub viidiyoon miidiyaa irratti naanna'aa jiru kan nama tokko sagantaa uummata kaartuum keessatti geggeeffame irratti agarsiisu ergamaa UN akka ajjeesu fatwaa akka kennamu gaafate yaaddoo guddachaa dhufe ibsiteetti. Afaan yaa'iin yookiin afaan kaka'umsaa fi jeequmsaa jettee kan waamte qeeqxee qoqqoodinsa gadi fageenyaa qabu qofa akka fidu akkasumas ergama dirqama isaa raawwachuu irratti duubatti akka hin deebisne ibsite. Itti dabaluudhaan sagaleewwan viidiyoo kanaa fi qabiyyee isaa balaaleffatan yoo simannu aangoonni Suudaan tarkaanfii seeraa akka fudhatanii fi qorannoon sirni ta'e akka mirkaneessan waamicha dhiyeessina jechuun dubbatteetti. Har'a kibxata dura taa'an mana marii abbaa biyyummaa ce'umsaa Suudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii fi Bilinkan qormaata adeemsi siyaasaa Suudaan irratti mari'atan saganticha irratti. Kunis kan wal fakkaatu Suudaan yaadannoo waggaa 4ffaa kufaatii mootummaa Bashiir Eebla 11 bara 2019 akkasumas bilbilli ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan hoogganaa mana marii abbaa biyyummaa Suudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan yeroo kana Bilinkan adeemsa siyaasaa Suudaan keessatti aangoo waraanaa irraa gara namoota nagaa dabarsuu kaayeffatee akka deeggaran waadaa galaniiru. Akka waliigaltee bu'uura gama lamaan muddee 5 mallatteessanitti namni tokkolleenu akka gama nageenyaatti deebi'ee nageenya isaanii mirkaneessu keessatti dubbii sana keessatti maqaan dha'ameera. Garuu dubbiin saniin hin burre gara UN'tti dabruudhaanis ammaasis yaaliin ajjeechaa gaggeeffamaa jira. Waan itti dhufu fuuldura kan adda barru ta'a. Haganuma oduun keenya kanarraaf qabanne haga oduu dhumaatti nu faana turan afeerraa keenya. Gama Raashiyaatti dabarram. Raashiyaan Baakmut to'achuuf waraana daandii irratti hiriirsuudhaan humni waraanaa Waagner immoo tarkaanfichaa jiraachuu isaa ni ibsiti. Waraanni Raashiyaa naannoo Zaporizhiyaatti bakka cimaa humnoota Yuukireen 2 barbadeesse jiraachuu dubbateera. Har'a kibxata fuuldura Yuukireenii fi Raashiyaa guyyaa haaraa hojii lolaa argaa jirra. Humnoonni Raashiyaa lafa Yuukireen irratti to'annoo uumuudhaaf yaaluun isaanii itti fufee jira. Kiyevitti ammoo risaa Raashiyaa humnoota warra dhihaatiin meeshaa waraanaa fi meeshaaleetiin deeggaramuudhaan bara lafa isaa deebisee to'achuuf yaaliin godhame. Lolli cimaanii fi waraanni daandii irratti Baakmut keessatti itti fufee osoo jiru humnoonni waraanaa Raashiyaa naannoo Zaporizhiyaa keessatti qabxiilee tarsiimoo waraanaa Yuukireen 2 barbadeessuun miseensota humnoota Yuukireen hanga 10 ajjeesaniiru. Hoogganaan wiirtuu miidiyaa garee Vaastok akka jedhanitti to'annoon qilleensa naannoo Juuliyaapoolii fi Logaaves keessatti qabxiiwwan tarsiimoo 2 akka argamanii fi balleessaan akkasumas meeshaa waraanaa abiddaan akka barbadeessee dubbataniiru. Dirooniin 3 akka kufee agarsiisa. Itti dabaluudhaan waraanni Raashiyaa meeshaa waraanaa akaakiyaa fi gaasteentii S argachuu fi balleessuu fi meeshaa waraanaa akaakiyaa fi konkolaataa hidhannoo naannoo Chaarvoonoo keessatti barbadeessuu danda'eera jedhama.
Paarlaamaan Liibiyaa seera haaraa tumuu ifa godheera. Liibiyaan seera haaraa basaasaa to'achuudhaaf bahe labsicha kaayyoo ejeensichaa nageenyaa fi nageenya Liibiyaa eeguu iccitii mootummaa tiksuu fi akka hin dhangalaane ittisuu dhaabbilee fi qaamolee biyya alaa hordofuu sochii shakkisiisaa nageenya Liibiyaa diinummaa hordofuu dantaa biyyattii mirkaneessuuf hojjechuu keessatti ibsa biyya alaa kenniteetti. Paarlaamaan Liibiyaan seera haaraa tajaajila basaasaa irra deebiin gurmeessuu irratti kan baase yoo ta'u, barreeffamni labsichaa kan riippoortarri Al-Arabiyaa fi Al-Hadas waraabbii isaa arge siviilii idilee hundeessuun apportas jechuudhaan tajaajila odeeffannoo waliigalaa Liibiyaa jedhee waamama. Labsichi kaayyoo ejeensichaa nageenyaa fi nageenya Liibiyaa eeguu, iccitii mootummaa eeguu fi akka hin dhangalaane ittisuu dhaabbilee fi qaamota biyyoota alaa hordofuu sochii shakkisiisaa nageenya Liibiyaa diinummaa ta'e hordofuu akkasumas dantaa biyya alaa mirkaneessuu hojjechuu fi ifa godheera. Tumaalee labsii har'a baheen qabeenyi dhaabbataa fi socho'aa kan ejensii nageenya alaa diigamee fi abbaa taayitaa nageenya biyyoolessaa ture hunduu ejensii haaraa kanaaf ni kennama. Hoogganaan mootummaa Liibiyaa paarlaamaadhaan muudame Fatii Bashagaagaan akka jedhanitti dhimmi pirezidaantummaa Liibiyaa ta'uuf gara fuulduraatti kaadhimamuu isaanii haalaa fi guddinni irratti hundaa'a. Bashagaagaa pirezidaantummaa Liibiyaa ta'uuf kaadhimamuun isaa irratti haalaa fi guddina irratti hundaa'a. Zaara Magribiitu gabaase. Maddi Liibiyaa tokko akka jedhetti labsiin kun seera durii fi fooyya'insa isaa ammayyeessuudha jedheera. Meeshaan kun kan hoogganamu Leetinaal Jeneraal Hussein Al-Ayyuub yoo ta'u, waajjirri muummee isaanii magaalaa guddoo Tiripoolii keessatti kan argamu yoo ta'u, mootummaan tokkummaa biyyoolessaa Abdul Hamid Al-Daddaabiin hoogganamu waliin walitti dhufeenyaan ni hojjeta. Liibiyaa gidduu seentummaa waraanaa fi basaasa biyya alaa kan komattu yoo ta'u, akkuma dhaabbilee Liibiyaa irra caalaan isaanii tajaajila odeeffannoo waliigalaa sababa qoodinsaa dhaabbilee fi mootummoota wal dhaban ijaaramuu fi humnoota waraanaa fi hawaasummaa irraa kan ka'e rakkoon isa mudataa ture. Oduun keenya kan har'aaf wali qoqqopheeffanne kanuma fakkaata. Hanga oduu keenya kan itti aananiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jechaadha. Laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan akkasuma miidiyaa keenya HM akka guddiftan kabajaan isin gaafanna. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo galatoomaa.